Egaa yeroo tokko jaalala jechuun wanta baay'ee ulfaatuu fi amma hin yaadamne olittidha jechuudha. Maaliif jennaan baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf namni jaalalaan qabame baay'ee ulfaataani. Maal isin jechuun barbaachiseeti raachee fi jechuudha biccattii sulphee jedhamtu kana biccattii warra Indiyaa kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biccattiin kun yeroo jalqaba raachee faana geemii taphachaa turte jechuudha. Namoonni yookaan uummanni biyya ishiitii ishii jala deeman jechuudha koomentiin taane ishiidhaa barreessaa akkasuma jechoota hin taane ishiidhaan jechaa wantoota danuu ishiidhaan jechaa turan jechuudha. Garuu waan hunduma keessatti jaalala filattee dhugaa waaqa yeroo sun dhugumaan naazaa santii dhugaa sanitti dubbachuudhaaf naazaa santii sababni isaayyuu akka ishiin jaalalaan qabamteettu eenyuutu hin beeka fiilingii namaa hin beeksisu isaanii garuu jechuudha. Yeroo sun raacheen faas ijoollee baay'ee waan qosa isaanitti fakkaate waan qosa isaanitti fakkaateen jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Tole nagaa goolee naganne ashama harka fuune kan jirtu sorrottota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenya faraada waaqayyo isiniif haa baay'atu anaaf baga nagaan isinin jechuun barbaada shaashan baay'ee dheedfeedha har'a immoo kun yeroo hunda boo'ichaan gaddaan hin dhumnu gaaffiin kolfa taphachaa dhumna. Kanaafuu warri mana kanaa faraatata subscribe gochuu hin dagatiin akkasuma share like gochuu hin dagatiin yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jala kaahaa isinin jechuun barbaada. Naa maal isin jechuun barbaade seetan dhugaa rabbii tokko baay'ee tokko nagadisiifte anaa jechuudha. Kaleessa hin gadda akkas viidiyoo gadi baaftee soo bakka baay'ee boohaa jirti jechuudha. Baay'ee boohaa jirti. Kun immoo jaalala ishiin isaaf qabdu sun isin galee jaalala ishiin isaaf qabdu sun baaftee yeroo itti ibsattudha jechuudha. Inaaffaatu keessa ishee jira ammalaa isaan diraamaadha jedhanii Dr. Asiifaa jechuudha diraamaadha jedhanii gaafa isaanitti himanillee kun diraamaa miti jettee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee naazaasan xennaachu maal isin jechuun barbaade jaalalli kun gaafa nama qabdee sanyiillee fidattu gandummaallee fidattu bifallee hin fidattu bakka karaa ishiin sitti dhuftu tasumaa beekuu hin dandeessu jechuudha jaalala kana karaa ishiin sitti dhuftu tasumaa beekuu hin dandeessu jechuudha baay'ee kun immoo baay'ee ulfaataanii dhaqee tokko sumarratti rakkoo guddaa uumuu danda'a. Akkasuma lammaffaan immoo bakka haga ati hawaasa naannoo kee wajjin yookaan maatii kee wajjin wal dhabuu gubbaa keessu geessaa jechuudha. Kana maaliif ani isiniin jedhe seetani amma dhugaa dubbachuuf yeroo micoon kun jalqaba geemii raachee kana faana taphachaa turte jechuudha. Namoonni biyya ishee yookaan namoonni warra Indiyaa suni baay'ee tokko jala deemanii koomentiin taane kennaafi turani. Sababni isaayyuu mica'oo kanatti yeroo sunitti namni ishii barbaadu danuutu jiraachuu danda'a. Garuu ishiin immoo sababii ishii yeroo sun geemii raachee faana taphattuuf iyyuu namni ofirraatii ishii dhiibuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo deebi'ee jechoota hin taane ishiidhaan jechuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu sababii kanaatiif gaafa ishiin kaleessa eengaddaa raacheedhaan kan kooti jettee bakka jaalala dhugaa itti agarsiiftee yookaan gaafa achirratti teessee haasoftu suni kan kooti jettee abdachuu dandeesse jechuudha. Achi immoo yookaan bakka ishiin jirtu irraa immoo namni kan kooti jedhee immoo ishee abdatu jiraachuu danda'a jechuudha. Isaan immoo gaafa kana arganii akkam namatti akka dhaga'amu suni galee. Kanaaf jaalalli kun bakka irraatti nama qabdullee hin beektu guyyaa nama qabdullee hin beektu iddootti nama qabdullee hin beektu jechuudha. Dhugaa dubbeessanii jira baay'ee ulfaataanii. Amma dhugaa dubbachuudhaaf waan fedhe sotoo ta'ee qomoo ishii keessaa kan ishii barbaadu hedduu jiraachuu danda'a. Kan maatiin ishii jaalatan ishii ta'a jedhanii kan isaan yaadan jiraachuu danda'a. Garuu immoo ishiin akkasumallee darbee amma namoonni gaa'ilaabillee ishii eeggatan jiraachuu danda'u isin galee. Garuu immoo ishiin isaaniin gaafa ishiin geemii taphattu gaafa ishiin maal gootu otoo ishiin danii jennee bakka raacheen irratti sakiruut goote hojjechaa turte jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo isaallee hojjechaa turte akkasuma afaan oromollee baruudhaaf hedduu tattaafachaa turte jechuudha. Anis dhugaa gizee duraa dhuguma raacheen jaalateetiin jedhee anumtu jechuudha mataa kootti. Garuu lakkaa innis illee qallada ishiin garuu suma dhugaa jaalatte. Kanaaf jaalalli baay'ee ulfaataadha. Har'a immoo jaalala sunitti kan aarsaa kan falaa jiru eenyudha ishiidha. Isin galee aarsaa guddaa kan itti kan falaa jiru ishiidha. Inni immoo jireenya mataa isaa eegaleera. Garuu kaleessa innumtu sin jaaladha jedhetti haasa'an tureeni. Har'a garuu immoo inni jireenya mataa isaa eegale. Ishiinoo bakka isaatii kanatti yeroo itti kun akkasitti boossutu jiraachuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiiftiin dhugaa waaqayyoo. Kanaaf jaalala jechuun baay'ee
Innaa maal isiniin jechuun barbaada seetan dhugaa rabbii isiniin jedha. Jaalala jechuun jaalalli gatii guddaa nama kaffalchiisa. Akkuma sun immoo jaalalli aarsaa nama kaffalchiisa jechuudha. Sababni isaayyuu kaleessa akka qalbiitti yoo wal jaalanne qalbii keessa dhugaa dubbachuuf namni qalbii keessa gangaara keessattuu jechuudha. Warroonni sooshaal miidiyaa kuni qalbii keessa kan isaanii gara jaalalaatti jijjiiranii jechuudha. Kanaafuu nama faana gaafa haasofnullee of eeggannoo godhachuu qabna jechuudha. Haasaadhuma keenya illee namaa fi of eeggannoo godhachuun nurra jiraata jechuudha. Sababni isaayyuu haasawuma keessa fakkeenya shamarran tokkoo fi dhiirri tokko riileeshinii yoo waliin jammaran yookaan haasaa yoo waliin jammaran yookaan tapha tokko yoo waliin jammaranii haasaa keessa yookaan qalbii keessa gara kamitti adeema? Gara jaalalaatti adeemsisuu jechuudha. Kun immoo gaafa ta'u unuma mataa keenya irratti rakkoo fidaa jechuudha. Yookaan namni suni duuba isaa hin beeknu yookaan haadha manaa qabaachuu danda'a yookaan hiriyaa gaarii qabaachuu danda'a. Garuu immoo gaafa fakkeenyaaf amma namni sooshaal miidiyaa mataa isaa guddifachuuf jecha asirratti akka waan jaalallee hin qabne inni jaalallee qabu akka waan jaalallee hin qabne inni haadha manaa qabu akka waan haadha manaa hin qabne akkasitti haasaa hundumtu. Kun sababni isaayyuu bakka wanni isaanii sun guddifachuuf sooshaal miidiyaa isaanii sun guddifachuuf akkasitti haasa'anii garuu immoo kana keessatti miidhamaan eenyudha? Nama sun. Isin galee amma dhugaa dubbachuu fi raacheen kan isa micoo kana faana gaafa haasa'e akka waan jaalala ishiidhaaf qabu akka waan iddoo ishiidhaaf qabu akkasitti kan inni agarsiisaa tureeni. Deebi'ee gaafa isaanii itti haasa'ullee afaan fa'aa barsiisaa tureeni. Natti neerumtuufaallee jechaanii tureeni jechuudha. Garuu immoo mucaa suniin wanta inni haasa'u sun dhugaa ishiitti fakkaate har'a immoo gaafa inni jireenya mataa isaa eegalee jireenya isaatti fufu immoo kunoo bakka dhaqeetu ishiirratti immoo rakkoo fide jechuudha. Wanti kana caalu nama dhiphisu hin jiru addunyaa kanarratti dhuguma isiniin jedha. Jaalala jechuun baay'eedha. Dhukkuba daawwaa hin qabnedha jechuudha. Yoo namni sammuu isaatti deebi'e yoo namni sun of ta'e irraan kan hafe dhukkuba daawwaa hin qabne jaalala jechuun. Isinii galee jaalala jechuun dhukkuba daawwaa hin qabnedha jechuudha. Garuu immoo daawwaa sammuu kan ofiif kennuu danda'u abbaasuudha. Isinii galee qorichichi yoo argame qorichichi hin argamu taanaani kan daawwaa ta'uu danda'u mataa keetii mataadhuma keetii. Of amansiiftee bakka yaadicha keessa haalicha jiru sun keessaa bahuu yoo yaalte yoo baate malee daawwaa jaalala argachuu hin dandeessu. Hin ulfaata. Akkatti yaadamu miti jechuudha. Kanaaf dhugaa waaqaa isin jedhan gaafa ishiin akkasitti boossee baay'ee tokko nama rarte baay'ee tokko garaana nyaatti anaan. Dhugaa waaqayyo bakka ijoolleen keenya immoo jala deemanii koomentii isaan barreessaniif jechuudha. Baay'ee nagarra baala. Koomentii ilaaleen kolfaa tureen jechuudha. Onnee dhiira Oromoo keessatti duute maal taate amma dhugaa rabbii hedduu isaanii maal jedhu seetan silayyuu inni na fuudha jetteeti sanyii ishiin barbaaddattu jaalalli gaafa nama qabdu sanyiillee filattu bifallee filattu qabeenyallee filattu jaalalli si qabde jennaan rakkoodhaan ulfaatti garuu immoo jechuudha. Yeroo kamiyyuu taanaa kan nuti beekuu qabnu jireenya jiraannu kana keessatti bakka hiree rabbi nuu kenne jiraanna malee yookaan gaa'ela jechuun yookaan dhiirri tokkoo fi shamarran tokko kan wal fuudhanii bakka kennaa rabbi namaa kennedha. Isinii galee kennaa rabbi namaa kennedha malee isa zim jedhanii fuudhan miti. Kennaa rabbi namaa kennedha jaalalli malee isa zim jedhanii fuudhan miti jechuudha. Kanaafuu kana keessatti immoo nuti nama jabaa ta'uu qabna. Otuma jedhu niitiin konatti itti yaadan. Naanti jechuudha. Duratuma viidiyoo waraabaa jirutti niitiin natti dhufte. Egaa waan isin jechuun barbaadisiisanii kanarratti jechuudha. Gaafa nama tokko faana haasoftanii haasaa kamillee haa ta'u daangaa itti godhaa. Yoo daangaa ittiin gootan ta'ee dhugaa dubbachuuf osoo hin beekin jaalalli nama qabaan jechuudha. Kanaafiyyuu jechuun ani baala tiraariidha jettee yookaan immoo ani daa'imman qaba jettee akka feetetti yoo haasofte utuu hin beekin jaalalli si qabuu danda'a. Jaalalli immoo si qabee jennaani wanta gootu hin qabdu. Ofii kee jaallattee osoo hin taane isatu dirqama si dubbachiisan. Gaafa sana immoo jireenya kee irratti rakkoo fiduu danda'a. Bakka akkasuma nama biratti ilaalcha gadaantummaa qabaachuu dandeessaa jechuudha. Kanaafuu nama faana gaafa haasofnu eenyu faana akka haasofnu maal akka haasofnu ilaallachuun nurra jiraata jechuudha. Dhugaa hedduu tokkoon irraa barumsa guddaa argadha. Maaliif hojjettanii raachuun nama jaallatee qabudha nama hiriyaa qabudha. Garuu kaleessaa akka waan ishee jaallatuutti itti haasa'aa tureeni. Akka waan ishee jaallatuutti itti haasa'aa ture jechuudha.
Ishiinis immoo dhuguma na jaalata jetteetu jechuudha kan ishiin eeggachaa turte. Har'a garuu kunoo galagaltoo ta'eetu kan ishiin gammachuudhaan yeroo hundumaa bakka suura isaa ofirratti maal gootaa ooltu suni hin boossi jechuudha. Dhumni ishii boo'icha ta'e jechuudha. Kanaaf bara jiraannu keessatti garuu jaalalli iddoo hin filatu akkuma dura isin jedhee sanyiillee hin filatu waan ta'eef of eeggannoo cimaa godhachuu qabaachuu qabna jechuudha. Akkatti namatti dhufuun beekamu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf keessattuu ijoollee dhaamsa koonii guddaan ijoollee tiktee garoota warroota keessattuu warra geemii taphatan. Isaan kun sirriitti of eeggannoo guddaa godhachuu qabu. Sababni isaa akkatti namatti dhufu sila hin beekamu sasiliin jedheefidha. Akkamitti akka dhufuun beekamu waan ta'eef. Amma baay'een keenya geemii taphattu ijoolleen maal jedhu laayifii kanarra ooluun garuu gaafa sun immoo dubbiin kan baduun isinii galee gaafa sunidha jechuudha. Kanaaf waaqayyo jajjabina guddaa ishiidhaaf haa kennu malee maal jennanii dhugaa waaqa jaalatanii dhabuuchuun baay'ee ulfaataanii. Wanta isinii galuu qabu jechuudha. Addunyaa kanarratti wanti dhiira jilbeeffachiisee fi kan dhiira lubbuu isaa galaafate maalidha beektanii? Jaalaladha. Isinii galee namoonni hedduu nama Abishee Garbaa fakkeenya Abishee Garbaa yoo fudhanne Abisheen Garbaa sababii maalirraati kan du'e sababii itti du'uusaa sababii dubartittii jaalatee dubartittii waan jaalatee fi dubartittii waan amanee fi lafa ishee waamte itti dhaqe. Isinii galee lafa ishee waamte itti dhaqe jaalala waan ishee jaallatuuf garuu isheen boolla qottee akka inni boolla sun keessaa awwaalamu gooteen argitanii jaalalli yeroo tokko maala karaa jaalalaatiin nagaan isin dhufa badiis isin dhufa. Osoo jaalalli hin jiru ta'e raatee otoo jibba qabaatanii ta'e raatee hin dhaqu ture Abisheen Garbaa niitii bira. Garuu sababii jaalala ishiidhaaf qabu waan ishee jaallatuu fi ishee bira dhaqe. Achumaan lubbuun isaa darbite. Akkasuma macaafa qulqulluu keessatti illee maqaasaallee yoo naqaasaan hin dagadhe garuu jechuudha. Dubartiidhaan sossobameera. Kan dhiirri meeqa gadi isa qabuu hin dandeenye dubartiidhaan sossobame. Dubartiidhaan sossobamee mataan isaarraa haadame. Agartanii? Kanaaf jaalalli kun xiqqaas guddaas kan jilbeeffachiisu jaalaladha. Namni dhiira meeqaaf gadi hin jenne namni eenyumaaf gadi hin jenne jaalalaaf gadi jedha. Dhugaa rabbisee hin jedha. Jaalalaaf galchedha sirriitti. Kanaaf maal isin jechuun barbaada? Waan hojjettanii fi waan gootan keessatti boru maal doonarra dhufaa? Maalittan deemaa? Jennee adda baafachuun irra jiraata. Innaa akkasii viidiyoon korraa kana fakkaata. Na dadhabsiisaa jiras faamilii waan isaan beeku. Kanaaf akkana isin jechuun barbaada. Malumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Dura sirriitti haasaa tureen amma niitiin dhuftee haamilee koona cabsite. Gaafa isaan mana jiran haasa'uu illee hin danda'u, dubbachuu illee hin danda'u. Dhugaa dubbisanii jedhaan. Maaliif ofirratti eegan haasaa waan ta'eef na jalaa bada yaada tokko. Gaafa waan tokko hojjettu immoo iddoo tokkotti yaada keessa saabdee hojjette malee hin ta'u. Kanaafuu baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa.